Bankiin biyyaalessaa dhaabbilee seeraan ala hojii seeraan alaa sharafa alaa irratti taasisaa jiru ilaalchisuun ibsa kenneera. Ibsa kanaanis mootummaan dhaabbilee hojii seeraan alaa irratti hirmaataa jiran irratti tarkaanfiiwwan garaagaraa kan fudhatu ta'uudha kan akeekkachiise. Bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Miratu tarkaanfiiwwan mootummaan fudhataman keessaa baankiin biyyaalessaa calbaasii sharafa alaa itti fufiinsan kan raawwatu ta'uu ibsaniiru. Baankiiwwan calbaasii irratti hirmaatan hundi sharafa alaa hanga barbaadan akka argatan kan ibsan bulchaan baankii biyyaalessaa, baankonnis amantaan isaan baankii biyyaalessaa irraa qaban dabaluu himaniiru. Waggaa darbe kuufamni sharafa alaa of eeggannoof ta'u si'a sadiin dabaluus himaniiru. Kun ammoo bara baajetichaatti hojiin calbaasichaa ciminaan akka itti fufu taasiseera jedhameera. ከውጭ ምንዛሬ ገበያችን ከፊሉን ለባንኮች በጨረታ ማቅረባችን sharafa alaa gabaarraa argamu keessaa harka walakkaa caalbaasiin baankotaaf dhiyeessuun keenya hanga sharafa alaa baankotaa dabaluu bira darbuun tasgabbii gabaa fi dhiyeessii sharafa alaa mirkaneessuuf kan gargaarudha. Caalbaasii guyyaa kaleessaa yoo ilaallu baankonni 28 hirmaatanii jiru. Kanaanis doolaarri miiliyoona 100 fi miiliyoonni 50 gurguramee jira. Baankonni hirmaatan hundi sharafa hanga barbaadan argachuu danda'anii jiru. Giddugaleessaan doolaarri tokko birrii 138 akka ta'e hubannee jirra. Baankonni caalbaasii mo'atan sharafa alaa caalbaasiin argatan qofa osoo hin taane sharafa alaa ofii isaanii argatan dabalatee torbee dhufu maamiltoota isaaniitiif sharafa alaa gahaa akka dhiyeessan kan eegamudha. Guyyaa irraa eegalee baankonni sharafa alaa gahaa waan argataniif daldaltoonni carraa kanatti akka fayyadamaniif kan jajjabeessan ta'uu fi hojii seeraan alaa irraa akka of qusatanis ibsaniiru. ሁሉም ባንኮች ከዛሬ ጀምሮ በቀጣይ ቀናት በቂ የውጭ ምንዛሬ ለደንበኞቻቸው እንደሚያቀርቡ በማሳወቅ ላይ በመሆናቸው ባንኮኒ ሁንዲ ጉያ ሀራራ ኤገሌ ጉዮታ ኢታናኒፍ ሸረፋ አላ ጋሃ ማሚልቶታ ኢሳኒፍ akka dhiyeessan beeksisuu irratti argamu. Hawaasni daldalaas carraa kanatti akka fayyadamu waamicha dabarsina. Imaltoonni biyya alaa sharafa alaa xiqqaa barbaadan waajjiraaleen fedhii keessan guutuu danda'an waan jiraniif rakkoo tokko malee sharafa alaa waajjiraalee kanneen irraa akka argattan isin hubachiifna. Dhaabbileen teessoo isaanii biyyoota Arabaa garaagaraa taasifatanii hojii seeraan alaa kanarratti bobba'anii fi kanneen biroo hojii seeraan alaa raawwatan irratti mootummaan tarkaanfii kan fudhatu ta'uu himaniiru. Uummannis odeeffannoo sobaa sharafa alaa wal qabatu irraa akka of eeggatu waamicha dabarsaniiru.